Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarra kafune kabajamoo fi jaalatamtoota hordoftoota Said Channel irratti warroonni nu hordoftan hundi keessanuu akkam nagaha qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hundi keessanuu bakkuma jirtan maratti nageenya kiyya isin akka qabu isin jecha egaa har'a barnoota gabaabduu takka qabadhee isiniif dhiyaadhaan jira. Hanga xumura qophii kiyyaatti share, like, subscribe gochuun na waliin turaan isin jedha. Barumsi har'a qabatee nuuf dhiyaatte maal inni jechuun keessan oolu haala onlaayinaa himuudhaan ittiin cufachuu dandeenyu kan waliin dandeenyu jechaadha. Akkasuma kana argachuudhaaf himoo keenya keessa ni sheennaa jechaadha. Himoo keenya keessa dhugaa sheennee kaaneen booda bakka piroofaayilii keenya kanarratti asirratti dho'inees sheenuu ni dandeenya. Bakka ida'u kanarrattis dho'inee gama lamaanuutiin sheenuu ni dandeenya. Isinis bakka barbaadanii sheenuu dandeessanii jechaadha. Amma isin agarsiisuudhaaf bakka takka isin agarsiisaa jechaadha. Asumaan urgaa dho'inee kaaneen booda bakka moor jettu kanarratti ni dhaha. Achi booda setting bakka jedhu kanarratti dhaha jechaadha. Setting irratti urgaa dhahee ka'een booda amma maal godhu deemu jirraa haala onlaayinaa himuudhaan ittiin cufachuu dandeenyu takkaan ittiin dhokfachuu dandeenyu hojjetachuu kan deemu jirruuf waan ta'eef privacy bakka jedhu kanarratti ni dho'inaa jechaadha. Urgaa asirratti dho'inee kaaneen booda amma last isaan bakka jedhu kanarratti ni dho'inaa. Achiin booda amma kuni waan sadii hinni jecha wanni sadii maaliin everyone haala abbaan fedhettu sin argaa jechaadha. Namuu himoo keessan irra bu'eeru hundinuu sin arguu danda'a jechaadha. Akkana jechaan himoo keessaniin onlaayinii irratti namni sin arguu danda'a jechaadha. Namni hunduu himoo keessan irra bu'eeru jechaadha. Sajjalatee sajjalachuu baate. Inni kun immoo nu my contactiin warra kontaaktii isin godhataniiran jechaadha. Warra isin godhatanii tan sun taane warra lakkoofsa keessan sajjalatanii bilbila isaanii keessaan qabantu sin arguu danda'a jechaadha. Asirratti yeroo nobodiin immoo akkasuma abbaan fedhe namuu sin arguu danda'u jechaadha. Asirratti yoo dhiissan gonkumaa namuu onlaayinaa irra jiraatanii jiraachuu baatanii arguu danda'u jechaadha. Itti aansuudhaan asirratti immoo nu haala namni chat akka isiniif barreesse yeroo isiniif barreesse san akka ilaaleera jedhu yoo feetan kana dhokfachuudhaaf jechaadha. Akkana jechuun namni takka amma fakkeenyaaf waa isinii barreesse akka waan laalle jedhu yoo feetan asirratti kunis haaluma isa olii isin agarsiisan saniin argachuu dandeessanii jechaadha. Amma fakkeenyaaf asirratti yoo dho'inu akkuma isa olii sanii abbaa fedhetu arguu danda'a jechaadha. Barreeffama san akka isin ilaaltan namni hunduu arguu danda'a jechaadha. Namni himoo keessan irra weeru kun immoo nu my contactiin immoo nu akkasuma warroota sajjalataniin lakkoofsa keessan bilbila isaanii irraa qabanii nobodiin immoo nu namni gonkumaa isin arguu hin danda'u jechaadha. Akkana jechuun namni takka waa isin barreessee akka laalle jedhuun kan feenu miti. Asirratti yoo dhiisne namuu ilaaleera jedhee arguu hin danda'u jechaadha. Hin laalle kan jedhuun achitti. Egaa kan biraa immoo maal isin agarsiisaa namoonni tokko tokko haala kamiin namoota bilooka nuyi ofii keenya gooneerru haala kamiin deebisnee lakkoofsa nama sanii argachuu dandeenya. Himoo nama sanii haala kamiin deebisnee argachuu dandeenya warroota jedhaniif kunis salphaadha. Asumaan bilook bakka jedhu kanarratti hin dho'ina. Dhugaa achirratti dho'inee kaaneen booda kunoo haala kanaan warroonni nuti bilook gooneeru haala kanaan nu dhufa. Achi booda asirratti nu dho'itanii jechaadha. Dhugaa asirratti dho'itanii dhahatanii booda kunoo haala kanaan hiikuu feenaan asirratti ni dho'itanii. Dhugaa asirratti dho'itanii booda piroofaayilii isaanii irratti singeessaa jechaadha. Bakka piroofaayilii jedhu san irratti ergaa dho'itanii kaatanii booda achi booda haala kanaan namoota bilooggootan deebisanii argachuu dandeessaniin isiniin jedha. Viidiyoon keenya har'aa barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti share, like, subscribe godhaan isiniin jedha.
yoo isinitti tole akkasumas viidiyoo keenya like gochuun nu jajjabeessaa isiniin jedha. waan nu hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa.